Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko ameen. Kabajamtoota jaallatamtoota maatii Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam biyya keessa biyya alaa teessanii kan nu daawwachaa jirtan maqaa Waaqa isa jiraataa Yesuus Kiristoosiitiin nagaan isin gaafadhaa akkam jirtu akkamiin turtanii akkamiin sa'atii kana eegdanii ni galateeffamuun amala isaa galatni horii isaa kan ta'e maqaan Waaqa keenya uumaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaateef kan kabajame nuuf haa ta'u ameen. Isa waamne kan biraa hin hafne biraa hafteellee kan hin beekne deessuu haadha isaa qulqulleetti Dubroo Maariyaam maqaan ishees kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'u. Akkasuma ergamoota Waaqayyoo toloota qulqulloota hundumaa akka kennaaf aangoo isaaniitti maqaan isaaniis kan ulfaate kan kabajame kan ol jedhe nuuf haa ta'u ameen. Maatii Waaqayyoo baga guyyaa har'aa geessanii ayyaana cuuphaa geessanii nagaadhaan kan ayyaaneffattanii walumaan ayyaaneffannee amma immoo Waaqni keenya ayyaana cuuphaatiin kan nu ga'e ayyaana fannoo fi du'aa ka'umsa isaatiin nagaaf jaalalaan nu haa ga'u ameen. Tokkummaaf jaalala hunduma keenyaaf nuuf haa kennu ameen. Maatii Waaqayyoo guyyaa har'aa barumsa mata duree godhannee kan ilaallu Ibroota ergaa Phaawulos qulqulluu gara Ibrootaatti erge. Ergaa Phaawulos qulqulluu gara Ibrootaatti erge boqonnaa 12 lakkoofsa 2 obsaan fiignu jedha. Yaa kiristaanota obsaan fiignu adeemsa keenyaan hojii keenyaan obsaan fiiguutii qabna jechuudha. Jecha kana kan dubbate abbaa keenya qulqullicha Phaawulos yemmuu ta'e kan inni itti dubbate saboota Ibraawit yookaan Ibroota kan ta'aniin obsaan fiignu jedheeti isaaniin gorse. Ibroota boqonnaa 12 kan tokko kaanee yoo ilaalle egaa nuyi dhugaa baatota akka duumessaa lafaa uffisanii ni fakkaanna ni taana jedha. Jalqabarraa ka'eetaan irra isiniif deebi'a. Egaa nuyi dhugaa baatota akka duumessa lafaa uwwisanii naannoo keenyaa qabna. Dhugaa baatota ilaala yaa kiristaanota. Kanaafis kottaa wanta ba'aa nutti ta'u hundumaa cubbuu isa nuti qabates of irraa fuunee dorgomee isa nu dura jiru obsaan dandeenyee ni fiignaa jedha. Maaliif obsaan yoo fiigne adeemsa keenyaan hojii keenya guutummaadhaan yoo obsaan deddeebine ba'aa cubbuu keenya kan baagnu keessa keenyatti obsaan fiigne lapheedhaan gara Waaqaatti yoo deddeebine Waaqni keenya gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos immoo ba'aa kana nurraa fuudheetii nu qulqulleessa jechuudha. Waaqayyo cubbuurraa hunduma keenya nu haa qulqulleessu. Obsaan fiiguun baay'ee barbaachisaadha. Obsaan fiignu akka Iyyoob abbaan keenya Iyyoob obsuudhaan amma du'aatti amma qaamni isaa raamma'ee qaamni isaa tortoree raammuun keessaa yaa'utti hanga qabeenyaan isaa dhumtutti waan hundumaa dhiisee obsaan Waaqayyoon eeggate. Garuu namni Waaqayyoon eeggatu namni Waaqayyoon waammatu badee beekaa? Gonka badeen beeku. Kanaaf obsaan deddeebinee akka abbaa keenya Iyyoob obsuun taa'uudhaan bara baraan akka jiraattuuf obsaan fiiguu qabda. Obsaan deddeebi'uu qabda. Waaqayyo obsaan hunduma keenya nu haa deddeebifatu. Inni biraan ergaa Phaawulos qulqulluu gara Xiimotewositti erge boqonnaa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 lakkoofsa 7
fiigicha koos xumureera. Fiigicha koos maal godheera? Xumureera jedhe. Abbaan keenya Phaawulos nama Waaqayyoon ari'achaa ture, nama kiristaanota ari'achaa ture, nama uumama harka Waaqayyoo balleessaa ture, nama mana Waaqayyoo gubaa ture. Garuu Waaqayyo gaaf tokkotti dhufe. Saa'ol ittiin jedhe. Eenyu? Saa'ol ittiin jedhe. Yeroo inni Saa'ol ittiin jedhutti Saa'ol eenyu kan na waamu? Eenyu ati jedheen? Innis akkana jedheen. Yaa Saa'ol kan si waamaa jiru anadha Waaqa keedha. Maaliif na ari'atta? Maaliif na ari'achaa jirta? Jedheen. Yeroo sana ifa itti Waaqayyo itti ifa mul'ate sanarraa kan ka'e iji isaa ni dhukkube, ni bu'e, lafa arguu dadhabe. Yeroo kana deeme, akka inni deemee luba Anaaniyaa biratti akka inni cuuphamu Waaqayyo abboome. Yeroo cuuphamutti fayyee deebi'e. Wanta hundumaa gaabbee deebi'ee ergaa waan 14 kan barreesse abbaan keenya Phaawulos jechuudha. Ergaa 14 barreesse. Ajaa'iba guddaa kan hojjechaa turedha. Deebi'ee nama jaallatamaa, nama ari'achaa ture deebi'ee jaallatamummaadhaan Waaqayyo fo'ee seenaa isaa jijjiiredha. Waaqayyo har'as seenaa tokko keenyaa nuuf jijjiiru. Yeroo kana Phaawulos tajaajila isaa tajaajilaa ture. Fiigicha koos xumureera jedhe. Dursa immoo obsaan fiignu jechaa ture. Eegga fiiganii booda inni immoo fiigicha koo akka xumure yookaas haala jiru irratti kan dubbatedha. Waaqayyo gooftaaf galanni haa ta'u. Jecha kana kan dubbate akkuma beekamu Phaawulos yommuu ta'u mucaa isaa Xiimotewoosin gorse. Fiigicha koo xumureera ittiin jedhe. Har'as nuti fiigicha keenya xumuruudhaaf qalbii jijjiirrannee qullaa'uun barbaachisaadha. Qalbii jijjiirrannee qulloomnee haa teenyu. Waaqayyo hunduma keenya qulqulleessee nu haa dhaabu. Inni itti aanu ergaa Yihuudaa boqonnaa 1:3 irraa akkana jedha. Amantaa kanaaf kan qabsooftan isinin barbaada. Akka qabsooftaniif isinin barbaada. Amantaa kanaaf amantattiin kam laata yaa kiristaanota? Adda baafadhaa. Har'a baay'eetu amantaa maqaa adda addaadhaan uume, maqaa adda addaadhaan waame, maqaa isaatiin moggaafate. Garuu amantaa kanaaf akka isin qabsooftan isinin barbaada jedhe abbaan keenya Yihuudaan ergaa isaa irratti jechuudha. Amantaa keenya ishee dhugaa kana, ishee dhiiga Kiristoosiin dhaabbattee jabaatte, isheedhaaf akka qabsoomnu Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Qabsoon keessumatti waa'ee amantiitiif, qabsoon amantiitiif amma du'aatti qabsaa'an jireenya bara baraaf nama qopheessa. Jireenya mootummaa Waaqayyoof nama qopheessa. Waaqayyo mootummaa isaatiif nu haa qopheeffatu. Kanaaf maatii Waaqayyo fiigicha kana fiiguuf obsaan fiiguun barbaachisaadha. Fiigicha kana fiiguuf obsaan erga fiigdee seerota barbaachisu eeguun barbaachisaadha. Inni jalqabaa sarara qabatanii fiiguudha. Baay'eetu sararicha gane, sararicha irraa kaatee sarara biraa qabate. Sarara qabatan sanaan fiigdee sarara sanaan deemtee jennaan ni milkoofta. Hin kuftu jechuudha. Maaliif? Amantaa qabatte, isuma qabatte sanaan jabeeffattee yoo eeggatte, amantichumaan yoo jabaattee deemte gara fuulduraatti kadhattee jennaan ni fayyita. Waaqayyo hunduma keenya nu haa fayyisu. Sarara inni jedhame abboommii Waaqayyoodha. Abboommii Waaqayyoo keessaa abboommii kurnan dha jechuudha. Abboommii kurnan sun kan inni argamu kakuu taabotaa irratti illee kan barreeffame, quba Waaqayyoon kan caafame isaan tokko jechuudha. Inni kunis jechuudha sararri sun amantittiidha. Sararri sunis amantittiidha jedha. Sarara qabadhu.
sararri sun amantii akka taate hubanna jechuudha. Sararri inni jedhame kan Waaqayyo kabaje kan kabajedha, kan Waaqayyo ulfina kenneef ulfinas kan kenneefidha jedha. Kanaaf maatii Waaqayyo kabajuun kan qabuuf kan maluuf haa kabajnu, kabajni kan barbaachisuuf haa kabajnu. Eebba kan argannu Waaqarraati. Eebba kan argannu eenyurraati? Waaqarraati. Waaqayyo hunduma keenyaaf eebba bara baraa nuuf haa kennu. Kanaaf kadhannaa haadha keenyaatiin akka fayyinu, akka nu fayyisu amanuudha. Eegumsa ergamootaa akka nu eegan, akka nu tiksan yoo amanne, sarara jechuun waa hedduutti kama yaa kiristaanota. Qulqullootni Waaqayyoo kadhannaan isaanii akka nu fayyisu yoo amanne, fayyina akka argannu jechuudha. Kanaaf ajaja koo eegi jedha jechuudha. Ajaja koo eegi akka agartuu ija keettisi eeggadhu jedha. Kanas kan argannu ogeessi Solomoon kan caafe macaafa fakkeenyaa boqonnaa 2:2 irratti ajaja koo eegi akka agartuu ija keetittis eeggadhu jedha. Ajaja Waaqayyoo haa eegnu yaa kiristaanota. Ajajni isaa abboommota isaa eeguudha. Ajajni isaa kan inni kabaje kabajuudha. Ajajni isaa kan inni eebbise nuuf kenne nuti immoo kabajnee kaawwachuudha. Ajaja isaadha jechuudha. Fakkeenyaaf abboommota keessaa hin ejjin, hin hanatin, hin sobin, hin sagaagalin jedhee kanarraa of haa eegnu. Isarraa yoo of eegnu ajaja isaa akka eegaa jirru hubanna jechuudha. Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Waaqayyo hunduma keenya amantaa keenyaan nu haa jabeeffatu. Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos akkana jechuun dubbate wangeela Yohaannis boqonnaa 10:7 irratti ani balbala hoolotaati jedha. Balbala eenyuti? Ani balbala hoolotaati. Balbala hoolotaa kan ta'e gooftaa keenya, qoricha keenya Iyesuus Kiristoos. Kanaaf balbala hoolotaa erga ta'e nuti immoo kan ittiin fayyinu itti amannee kan ittiin jiraannudha. Kanaaf isa faana akka jiraannu hunduma keenya nu haa gargaaru. Inni kan biraan deessu haadha isaa qulqulleettii dubroo Maariyaam irraa dhalachuu isaa yoo amanne jireenya arganna. Asirrattidha baay'een kan dogoggoru. Haadha isaa dubroo Maariyaam irraa dhalachuu isaa lakki Maariyaamaati isaa 7 deesse 8 deesse jechi jedhamu ni jira. Garuu akkana jedha macaafa Hisqeel boqonnaa 44:1 irratti karra cufaa nan arge. Karra sanaan eenyuyyuu seenee isa malee kan seenee bahin jiru akka hin jiraanne, Iyesuus Kiristoos malee akka garameessa dubroo keessaa kan biraan hin dhalanne dhugaanuuf ba'a. Kanaaf jechuudha macaafa Isaayyaas boqonnaa 7:14 irratti yommuu ilaallu ilma ni deessaa jedha. Ilma ni deessaa eenyuun? Amaanu'eel. Ilmi dhalatu kun Iyesuus Kiristoosidha. Ilmi dhalatee nu fayyise kun uumaa samiif lafaadha. Amaanu'eelidha. Iyesuus jechuun Waaqayyo nu wajjin ta'e jechuudha. Iyesuus Kiristoos akka irraa dhalate kan dubbate abbaa keenya Isaayyaas kakuu moofaa keessatti yeroo jalqabaaf karraa jedha. Garuu kakuu haaraa keessatti dhufee wanta ni dubbate ni raawwatame. Galanni Waaqa keenya uumaa keenyaaf haa ta'u. Deessuu haadha isaa dubroo Maariyaamiif illee galanni ulfinni haa ta'u. Inni lammaffaan sarara qabatanii erga deemanii obsaan akka fiignu erga barannee booda inni lammaffaa inni jalqabaa sarara qabataniif deemuudha. Inni lammaffaan immoo gara duubaa ilaaluu dhiisuudha. Gara duubaa ilaallaan ni guffatama. Gara duubaa ilaallaan kufaatii gar malee keessa galama. Gara duubaa ilaallaan rakkisaadha akka haadha manaa Looti. Duuba kin ilaalin erga jedheeni duuba ilaalte. Abboommi Waaqayyoo digde wanta Waaqayyoo itti jalaa qabu digde. Yeroo kanatti bishaan dhagaa soogiddaa taatee argamte.
waaqayyo kanarraa hunduma keenya haa oolchu. Gara duubaa ilaallaan kufaatiidha. Kufaatii gadhee kufna. Gara duubaa ilaallaan du'a hin taane duuna. Waaqayyo du'a garmaleerraa hunduma keenya nu haa oolchu. Waa'ee Looxi asirratti yoo ilaalle haati manaa isaa haadha manaa isaatiin yeroo waaqayyo gara duubaa ilaallanaa jedhee yeroo walumatti hime Looxeshi jedhee gara fuulanaan Looxi gara duubaa ilaaluun gufatte. Kanas kan argannu macaafa Iyyaasuu boqonnaa 1:5 irraati argannaa jechuudha. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 1:5 irraati seenaa Looxiif haadha manaa Looxi ilaalla. Akkasuma seera uumamaa boqonnaa 19:26 boqonnaa 19:26 irraallee kan argannudha jechuudha. Kanaaf waaqayyotti akka deddeebinu, akka dhiyaannu, akka jabaannu, akka kadhannu nu gorsa jechuudha. Filiphos boqonnaa 4:4 irraa kana jedha. Waaqayyotti dhiyaadhu jedha. Waaqayyotti haa dhiyaannu yaa kiristaanota har'a ta'e bor ta'ee guyyaan nu waamuun beeknu. Har'a ta'e taa'atii daqiiqaa kana ta'e guyyaan nu waamuun beeknu. Kanaaf waaqayyotti haa dhiyaannu. Waaqayyotti haa deddeebinu. Lapheedhaan miillaan deddeebi'uu qofa miti. Laphee qulqulleessuudha. Lapheedhaan wanna keessa keenya jiru gaabbii gallee cubbuu keenya himannee qulloofne gara waaqayyotti dhiyaachuudha. Kanaaf jechuudha hojii keenyaan adeemsa keenyaan isatti dhiyaachuutii qabna. Waaqayyo gooftaan keenya akka isatti dhiyaannu nuuf hayyamu. Itti dhiyaannee immoo fayyina bara baraa akka argannu waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru. Inni biraan akkana jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3:1 irratti akkana jedha. Jiraataa waan taateef maqaa jireenyaa siif kenneera. Ati garuu duuteettaa jedha. Yaa kiristaanota waaqayyo jiraattota godhee erga nu uume. Waaqayyo wanna kana godhi jedhee waa lama abiddaaf bishaan wal bira kaa'e. Garuu nuti dadhabina keenyaan wanna gaarii dhiisnee waan yaraa yookaan waan badaa yommuu goonu duuneerra jechuudha. Waaqayyo du'a nu haa oolchu. Kanaaf waaqayyo gooftaan jiraataa godheeti kan inni nu uume. Jiraataa taanee uumamne garuu du'aa taanee argamne. Waaqayyo kana nu haa oolchu. Waaqayyo hunduma keenya nu haa baraaru. Maqaa jireenyaa isa siif kenne Yesuus Kiristoosidha. Maqaan isaa kan ulfaati kan galateeffame nuuf haa ta'u. Maqaa jireenyaa kan nuuf kenne Yesuus Kiristoosidha. Ammallee maqaan isaa galateeffamu. Maqaa jireenyaa siif kenneera. Ati garuu duuteetta jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Waaqayyo du'a jalaa hunda keenya nu haa oolchu. Du'a bara baraa jalaa nu haa baraaru. Ameen. Asirratti duuti bakka lamatti qoodama. Bakka meeqa? Bakka lamatti qoodama. Du'a bakka lamatti qoodne yeroo ilaallu inni jalqabaa du'a fooniidha. Duuti foonii sanyii Addaam maraaf kan kennamedha. Uumama hundumaaf illee kan laatamedha jechuudha. Kan hin doone hin jiru. Jira. Addunyaa kana mararraa kan hin doone. Ani iddoo kan jedhu jira. Hin jiru. Kan hin doone hin jiru. Hundumtuu ni du'a. Hundumti du'a foonii ni du'a. Seenaa Hewaaniif Addaam. Yaa Addaam. Ati biyyoodha. Biyyottis ni deebitaa ittiin jedhe waaqni keenya uumaan keenya erga uumeen booda jechuudha. Kanaaf kan hin duune hin jiru. Duuti foonii ni jiraata. Garuu duuti lubbuu baay'ee rakkisaadha. Duuti lubbuu abiddadha. Ni ulfaata. Mee ilaallatti seennee lammaffaa irratti du'a lubbuuti jechuudha. Duuti lubbuu baay'ee rakkisaadha. Abiddaan gubachuudha. Aara galfii malee raammoodhaan nyaatamuudha. Waaqayyo du'a lubbuu hunda keenya nu haa oolchu. Ameen. Raammoof galaa ta'uu waaqayyo nu haa oolchu. Fakkeenyaaf Yihudaan mootummaa waaqayyoo dhaaluuf of ajjeese. Dursee tan of
waaqayyo hunda keenya nu haa oolchu. Waaqayyo ni beeka akka waan waaqayyo hin beeknetti yeroo inni du'aa ka'u akka inni na fayyisuuf of ajjeesitan dursee mootummaa isaa dhaala jedheetu of ajjeesi. Yeroo kana abidda Si'oolitti gale. Yeroo jalqabaatiif namni Si'ooliin kan seene abbaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma inni jedhe kan Si'ool seene ofiisaa lubbuusaa kan baase eenyudha? Yihuudaadha. Maaliif? Qarshii 30 kan gurgure waaqayyoon dabarsee kan laatedha. Anaaree jedhe sayyuu waaqayyoon gurguranii abiddatti galu hunda keenya nu haa oolchu. Yaa kiristaanota warri daandii badaarra jirru gara daandiitti deebinu, warri karaa dogoggoraarra jiru gara karaa sirriitti deebinu, warri waan badaa hojjennu waan gaarii hojjennu har'a ta'ee bor ta'ee hin beeknu. Guyyaa du'a keenya waaqayyo gooftaan keenya hunduma keenya nu haa oolchu. Waaqa kakaasee jalqabsiisee immoo nu xumursiiseef galanni haa ta'u. Deessoo haadha isaa dubroo Maariyaam ergamoota waaqaa toloota qulqulloota hundumaa akka aangoo isaaniis maqaan isaanii kan ulfaate kan kabajame nuuf haa ta'u. Obsaan haa fiignu. Ergaa Phaawulos qulqulluu gara Ibrootaatti erge boqonnaa 12:1-2 waaqa kakaasee jalqabsiisee nu xumursiiseef galanni haa ta'u. Deessoo haadha isaa dubroo Maariyaam ergamoota isaatiif maqaan isaaniillee kan ulfaate kan kabajame kan galateeffame nuuf haa ta'u. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u hanga bara baraatti.